Assalamualaikum jenneerra. Yoo xinna dogongorreen dhiifama nu godhaa jecha. Wanni isinirraa dubbachaa jirtan namni tokko yoo qeeqame jabaata. Qeeqamuunis nama qeequunis bareeda. Waan dhugaa takka dubbachuun ammoo homaa xiqqeenyaa miti. Garuu ani kan ajaa'ifadhee hangammaa ajaa'iba natti ta'ee takka ani waan akkanaa kanallee keessa seeneen dubbadhu. Yoo namni callisees maa callisee eessa badee jedhanii lolan. Yoo namni dubbates maa dubbatee jedhanii lolan. Oromoon keenya kun walumaa galatti rakkoo qaba. Rakkoo mataa isaaf danda'e. Wallahi amma yeroo Jawaar duraan callisee badee dhiisee keessaa bahe san maa usee hin sodaatee biyyattiin teessituun kuftee gara na jiidee jechaa turan argaa turre jechuudha. Namootuma gurguddaa namootuma hedduu haasaa danda'urraa dhagaa ture akka kiyyatti. Sigalee dubbachaa turan haasayaa turan. Amma immoo inni deebi'es maaliif deebi'ee akkas jedhee akkana jedhee garuu namni tokko qeeqamuun homa jiru. Jawaar qofaa miti. Bar namnummaan amma maammeerraa kaasii warjoollee mateen feemasitti xiqqoo asirraa kaasii namni isaanii gadi ni qeeqa. Nus qeeqaa turre jechuudha. Sigalee namni yoo qeeqame ni jabaata. Qeeqamuun bareeda garuu wanni tokko immoo amma jechi Jawaar jedhe irratti namu dubbatu kun amma dhiyoo kana waa'ee hin gaabbuutu ture amma immoo waa'ee mootummaa qeequu isaa sanirratti dubbachaa jirtan natti fakkaata. Yoo dogongoruu baadhe akkasumatti fakkaata. Akka nama tokkootti wannan jechuu barbaadu akka yaada sammuu kiyyaatti Jawaar haadha isaa yookaan akka nuti gartee haati ta'e akkasii akkana jenne sani odoon jedhinii homa kalee yookaan abiyyiin dubbate yookaan aboo jaarraa 20 meeqaffaa keessaa mootummaa taataa abjuu isaanii kan jedhu sanaan biyya bulchaara bakka jedhu sanitti tuquu isaatti haasa'uusa haasaa kaleessaa sanarra dhaabbatee yookaan haasaa yookaan muummee Xaqalaa Ministeera Itoophiyaa dubbatan irratti dubbatee waan jedhu natti fakkaata akka kootitti. Isaan ammoo jibbaafaa jechicha sirreeffadhu jechi Jawaar jedheef jechi haati abiyyi jedhan tokko sirreeffadhu. Akmal dhiisi gaafinan dhiisaa fi dhiisa dubbatu. Isa achirratti dhaabbatee inni waa'ee sana kaasa waan natti fakkaata. Waa'ee inni achirra dhaabbatee jedhanirratti inni illee sanirra dhaabbatee dubbate natti fakkaata. So kana waan isa jibbaaf jedhaa yookaan isa qeequuf jedhaa sanaan waan adda baafadhe hin qabu. Jawaar bira hin jiru waan ta'eef. Sigalee akka haasaa dhageenyetti. Ayyee. Afarsoo. Waan qabdan gaafadha. Ilaali. Ayyee afarsoo. Haati Jawaar miyuutii godhi caala dhiifama wajjiniin. Jawaar Muhammad har'a osoo hin taane yeroo jalqaba jechuudha beektee aangoorra Dr. Abiy Ahmad bahuudhaaf jedhu jecha inni fayyadamaa ture jedhe. Ani yeroo sanatti mormituu mootummaa kanaa mootummaa sirna kanaa deeggaraa Jawaar Muhammadidha. Kana asirratti isin adda na jaalladhaaf na faarsaaf waa'ee koorraa akkas jedha akkana jedhaaf miti faaktiin an beeku namni na beekus beeku sana. Wanti inni jechaa ture jedhe honestly wantoota isarraa hin eeggamne baay'eedha. Hayyee itti aansuudhaan deebi'ee jechuudha. Jawaar Abiy Ahmad wanti inni dubbatee jedhe miidiyaa irratti haati koo mucaa nana boru mootummaa taataa jettee wanti isin natti dubbachaa sammuu keessatti akka mootummaa ta'u yaadaan guddadhe jecha jedhuun alatti sirna amma jechuudha abiyyiin biyyattii irratti instaal gochaa jiru yookaan ammoo lafatti gadi buusaa jiru kanaafi sirnoota abbaa irrummaa mootummoonni darban biyya keenya irratti raawwachaa turan sana jechuudha. Sirna akkasii uummata Oromoos ta'ee sabaaf sablamoota 86 ol biyyattii kana keessa jiran irratti gadi buusii irratti hojjedhu jechii haati jette hin jirtu. Hayyee erga Abiy Ahmad mootii taataanii fi mootii abbaa irree taataan garagari. Sigalee biyyoota Arabaa fakkeenyaaf atarra keessa jirtu Dubaayii fudhachuu dandeessa sirna kingdamiitiin bulu. Saawudii fudhadhu sirna kingdamiitiin bulu sirna mootii jechuudha si galaa jira miti. Uummanni biyya sanaa sun jireenya akkamii akka jiraatu hin beekta jabeessitee. Dimookiraasiin biyya jirtu jabeessitee beekta. Si galaa jira miti. Mootii taataanii fi mootii abbaa irree taataan garaagara. Inni ammoo ammarratti jechinni fayyadamee jedhee Abiy Ahmad sirna haati isaa mootii taata jette irratti ka'ee jedhee miti kan dubbate. Haati isaa sagalee sana ammarra deebi'ee si dhaggeessisuu hin danda'a. YouTube sana guutuu dhaggeeffattee jirte yoo ta'e nu batta waan ta'eedhaaf jechuudha si galee. Kuni ammaan dura jecha inni diqaalaa wantoota adda addaa jedhaa fayyadamee jedheen wal qabatee wanti kun faamiliidhaan gonkuma karaa hin deemneen viidiyoo kiyya dhaggeeffattanii yoo ta'e kan isin maxxansee dhufe personaalii Jawaariin akka barbaadetti biyya wajjiniin siyaasa wal qeequu danda'u. Waan faamilii faadhaan wal qabatu garuu gochuun gaarii miti sirraa hin eeggamu. Sundugaadha. Namni kun yoo amma ilmi namaa kun ni dogongora. Anillee maamme waan ati dubbatte kanarraa viidiyoo keellee dhaggeeffadheen ture waan ati dubbatte irratti waa'ee jecha faamilii isaa kaasuu sana irratti sirriidha. Garuu namni tokko xiqqa dogongoruu danda'a. Amma fakkeenya yookaan namni kun dheengadda amma fakkeenyaaf
Abiy Ahmadii sagalee isaa ta'aa edii ta'an beekne garuu namni tokko qama'ee yeroo waa barreessu Facebook irratti argitanii waan jedhu wayi waan akkasii jarri kun qeequmsa wayi walitti jiranii waan jedhu fudhadha sii galaan arrabattu waan seenaniin seennatti fakkaata sii galee maal fennaa viidiyoo ture anam akka ka'utitti anamman arge sii galee yeroo mammaa waa'ee kitaabni amma Abiyyi Jawaar dubbatamu kana arga waan ta'eef sanii gad fidan malee wallahi yoo xiqqaate waggaa lama sadii dura viidiyoo dubbateedha suni waa'ee miidiyaa irra viidiyoon sun akkasii dhiyaaturu waan sanarratti amma namni tokko akkasii hubatuu dandaya fudhatuu dandaya tiigala su kanaa miti garuu mootummaa abbaa irree taata siin jette haati kee yoo jedhee jiraate Jawaarii san dogongora isaa qaba jedhaan maaliif ennaan ilma ganda yookaan naannoo ta'eef himi ilma biyyaa ta'eef himi maaliif ennaan Jawaariif Abiyyi illee walumaan qabnaa Oromoodha isan lammanuyyuu haala siyaasa irra wal qeequu dandayanii haala siyaasa isaanii irratti afaan wal darbuu dandayanii garuu waan hawaasa keenyaaf tolu dubbachuu qabanidha. Galee amma namoonni xiqqishoon na dubbachuuf ol seen illee maalidha yoo Jawaar callise maa callisaan Oromoota na dadhaban yoo Jawaar dubbate maa dubbataan Oromoota na dadhaban tanumaan na ajaa'ibe Oromoon tun garrii isii garamitti deemtidha. Ana Abiyyiis hin deeggaru Jawaaris hin deeggaru dhugaa dubbachuuf ani kan deeggaru dhaaba biraadha. Galee dhaaba afaan qawweeti kanaafiyyuu namoota kaan ilaali afarsoo kiyya namoota kaan carraa dabarsuu fi wanti jechuu barbaadu beektee fakkeenyaaf Jawaar wanti nama dubbate kana jedhe jalqaba irratti yoo laayivii koo akkan seenin na dhaggeeffachaa jirta ta'ee jedhe jechuudha jechinan jalqaba dubbadhee jedhe Jawaar Mohaammed qeeqas haa ta'u mormii dura maal miidiyaa irratti bahee intarviyuu adda addaa kennaa jira bar intarviyuu adda addaa kennaa jira Jawaar Mohaammed akkuma maneedhaatii baheen miidiyaa ubuntuu jedhu irratti jechuudha sagalee isaa kenneera. Sana booda jechuudha miidiyaa namicha gaazexeessaa Maariffaatiin jechuudha sagantaa dhiyeesse sana jechuudha bifa tasgabbii qabuun bifa namoota atteenshinii namaa sabaaf sablamoonni dhaggeeffatanuun jechuudha bifa bilchaata ta'een dhiyeessaa ture Jawaar. Eenyudha Jawaariin ilaalaa jirru kun Jawaarii isa nuti bara 2014 irraa kaanee jala hiriirree qabsoo Oromoo kana jijjiiruu keessatti shoora guddaa adda durummaan geggeessaa ture namoo nama biraatti sadarkaa jettee yaaddu jechuudha tasgabbiidhaan bifa bilchina qabuun kabajaa bifa qabuun jechuudha. Har'a irratti jechuun inni achi irratti dubbataa jiru is so aggressive dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. An Jawaar irraa wantoota expect goone jechuudha sii galee. Ammallee uleedhuma waggaa bara 2018 baadhatee jiru sana harkaa qaba Jawaar. Sun gaarii miti. Har'a irratti filosofiin Jawaar jechuudha sirna mootummaa TPLF jijjiiruu keessatti istiraateejii qabsoo Oromoo kana gara fuulduraatti harkaanfachiisuu keessatti fayyadamee har'a irratti gadi hin fide yoo jedhe he are loser. Na amanaa. Inni dhaba Jawaar qabxii. Gabaabatti jechuudha abbaa fedhe biratti gara laphee dhaadhee dubbadha eenyurraa isa caala beekaa ta'eeti miti wallaala doofaadha dhugaadha of hin beeka garuu sadarkaa kana wallaalu mootummaa amma biyya bulchaa jiru kana tooftaa kaleessaatiin hin jijjiira jedhee yaada yoo ta'e no way bro istiraateejii biraatiin yoo ta'een alatti arrabsuudhaan qeequudhaan akkas akkana jedhanii diffeemisa jedhanu maqaan taane walitti fe'aa adeemuudhaan bu'aan dhufu hin jiru jidduu kanatti kan miidhamaa jiru mootummichi kunis niknik hin jedhu Jawaaris adeemsa isaarra duubatti hin deebi'u jidduu keessatti jechuudha akka kunoo foon ilkaan naachaa seenteetti kan dhumatu daakamu ummata hawaasa kanadha jechuudha qotee bulaa Oromoo kana jechuudha inni qabu maaraa shiree mogga taa'ee qabeenya isaatiin biyya adda addaa deemee jiraata ummata kana jidduutti jechuudha faayitiin akka uumamu godha ati Jawaariin jetta inni kun Abiyyi jedha inni kun afaan qabatee buluu hin danda'u jidduutti ummatichi jireenya azaaba itti ta'a. Kana hundarra immoo ummatichaadhaaf yaaduu waan jedhamu dursaa kennuudha. Kaleessa geeraree waraanni bilisummaa Oromoo hangi tokko keessattuu gara giddu galaatiin jaarsanyiidhaan kan durfamu yeroo gara biyya keessaatti gadee jedhu hedduun keenya gammannee warri hafan illee akka galanu asirratti baanee iyyaa turre miidiyaa irratti. Stiil warri Jawaar warri Jaalmarroon bosona keessatti bagaafe jedhanii jaarsanyii kaleessa goota jedhaa turanii bitamtuudha ergamtuudha sodaattuudha siluma mootummaa wajjiniin harka harkutti dibbee rukutti jedhee gartuun hedduun kan arrabsaa ture jira. Innumti kaleessa goota jedhanii ture. Siyaasa biyya keenyaa jechuun hangam qoshaasha yookaan balfa akka taate hubachuu dandeessu kanarraa. Because attituudii fedhii kee irratti koo akkasumatti kee jennaan namni kamuu roongiidha bakka dogoggoraadha jechuudha. Sii galee Jawaar jecha isaa keessatti wanti inni dubbatee jedhe sila dhugaadha hundumti isaanii osoo galanii waan jajjabeeffamuudha. Maal jedhe bara 2019 keessa waraana Jaalmarroo harka qixxee ta'u harka cinaa ta'u gara biyyaatti akka galan goonee jirra. Garuu mootummaa warra galee sana biyya keessatti seeraan bulchiinsa isaa sana keessatti gaaffii qeerroon kun qabatee yookaan mootummaa kana gaafatee dhabee jedhee bosonatti akka seenu isa kan kakaasne kana isa kakaasaa jiru kana akka furuu fi mootummaan kun waan gochuu qabu hin goone dhiisanii bosonatti deebi'anii arras warri dhufanii deebi'aa jiran kun bu'aa hin qabu. Si galaa jira miti Jaalmarroon osoo galee qaamni biraa ka'ee bosonatti seenuu hin dhiisu. Kana jechuun osoo dhuma wanti sun dhugaa ta'ee jedhe illee in public namni akka Jawaarii
nageenya biyya kanaatiif namni dhuphatu tokko rakkoo yookaan ammoo qaawwa biyyattii kana keessa jirtu karaa suphamtu irratti hayyoota wajjiniin dubbachuu moo wallaalaa akka kiyyaaf keetii kanarratti ba'anii namni akka attenshiniin taane keessa galee jeequmsi biyya kanaa kun fala kan arganne godhanii biyyattii kana raasuutu bu'aa qabaa dhagoo gaaffiin tokko. Inni lammaffaan Jawaar Mohammad yaada kennachuudhaaf attentionii yeroo kana deemaa jiru hundi keessa nu beektu dhimma kitaaba Jawaar Mohammadiin wal qabateeti guyyoota tokko yookaan lama booda kan eebbisiifamu biyya Kaayirootti jechuun Keeniyaatti jechuun. So yeroo kana keessatti attentionii ummataatiin miidiyaatti gadi ba'uun maaliif barbaachiseedha koo gaaffiin? That is my question. Carraan kiyyaa maana fakkaate. Muubaan nagalchi gada lakkoofsa tokko barreeffataa nagalchiin. Muba lakkoofsa wannoo Jawaar qofaadha qabu. MJ No, carraan kenna ka mame. Assalamu alaikum. No. Kalloodee. No, amma senne no ati lammata dubbataa jirta yeroo ati dura dubbattu sasumant si dagaan ture. jala jirta. Ani baay'ee sin dubbadhu dhiifama irraa ta'e bakka dalagaan jira. Yoo eeyya mana goote. Of TV isaa koo kiyya. Iko drive gocha waan ta'eedhaaf yeroo kennisaa galatoma mame hundi keessanuu bakka jiraatanii. Galatoma ani baay'ee sesseeqadhaatuma kolfaatuma na haasaa sesseeqataa jechuudha. Maalidhaa fi ani Jawaar illee Abiyyi akka isinitti xiinxalaa jirtan ifa naa ta'an jiru maalidhaa fi Jawaar mormituudha nama mootummaa kanaan qeequllee ta'uu malaa yeroo ammaatti paartii qaba paartiin isaa immoo mootummaa kana wajjin wal mormaa onnoo jedha waan fedhe dubbachuu mirga qaba maamminis waan fedhe xiinxaluu abbaa fedhe qeequu mirga qaba eenyummaanu jechuudha garuu mana kanatti amma waan hedduu akaas mirga guutuu qabda innis mirga guutuu qaba Jawaar immoo maasaa kana dhufuu baate jechuullee nama dhiba akkuma ati yeroo barbaadetti dhufuu danda'a yeroo barbaadetti Abiyyiin qeequu danda'a mootummaadha.